daawwattoota kiyya kabajamuuf qaqqaalii guutuu addunyaarra jirtan naaf jirtanii baga jiraattan. Anis egaa bagaan jiraadha. Arraan tana eessatti argamu? Alibraa Park. Asitti argama. Egaa akkuma agartanitti waan hedduu babbareedaatii fi paarkiin kun hedduu babbareedaadha. Maal faatu isin jira joo? Waliin daawwanna. Anni beeku waan jiru anis isin wajjin haa daawwadhu. Kanaaf kottaa na jala 5 isin duraan fiiga na jala. Egaa mee daawwadhaa na wajjin lallabaa akkatti bareedu. Ara hunda arraa darasa seenee isin agarsiisu. Egaa akkuma agartanitti paarkii kana keessatti kanaa jira. Boorana, Oromoo, Bareentoo, ilmaan Bareentoo shana, ilmaan Booranaa 10 kan. Kunis akkasumatti isaanuma kanadha. Manneen kanneenis kamaan hiikkate beeknee asiinis kasoomaaleetii jira. Okay. Kana iddoon tun hedduu malee wallaahi bareeddi. Namni daawwachuu barbaadan as dhuftanii rahaa godhuu ni dandeessan. Sammuun teessanis akka update godhuu ni dandeessani. Kana fakkaata gaasiin laala akkanatti. جالت لا لا جالت النساء غير ودنيتنا بسناي هدو بريده باركي خنا هدو تاوني جرا خيسس ددمني انني جلم غدا تغاسي جرا اكسما نموني باي اندو فني بك خنا اما سانم نين جري لالني سيني مالي اما يرو خان كاميرا نو نما غورا غدا هدو تك مي جاو دري ثاني هدو غلطو ما وان داوتني سنجن غلطو ما على مكان Egaa daawwattoota gurbaan kun yoo kana eessaa dhufte? Isaan dhufeessa. Nuyi bakka irraa dhufee yoo viidiyoo yaadatina hin dandeenye. Garuu kanaan dhufee magaalaa Finfinnee magaalaa guddittii Itoophiyaa ደግሞ magaalaa guddittii maaliif jedhani? Kanuma kana waan biraa waan beeku qabu. Isin magaalaa guddittii Itoophiyaati. Finfinnee jaani handhuura warra keenyaati. Handhuura Oromootaati. Garuu Oromoonni baay'een yeroo duraanii kan namaati jaanii dhiisanii turan. Maaltu arraba ishee furdise duuba akka nama biyyaati? Okay arraba kana mucaa tokko gaafii xiqqoo qarree buna gaafatee achumaan afaan kiyyeessan laamatanii malee afaan kiyya furdaa bite. Afaan kiyya qulqulluudha afaan kiyya bareedaadha arrabni kiyya furdannee arrabni kiyya mucaa tokko gaafii furdaa Somaalii arrabni isaa furdatee jira ispoortii itti dalagi jaan. Yaa sitaapiin irraa dalaga. La waan kana dubbisaa la mukni maqaa namaa qaba. Maqaa namaa illee ta'uu baatu. Tom 5 ani hin beeku irra barraa jiran. Muka akkanaattis gisee dhuftan naa dawwalaa isiniin daawwachiisa.